jedhu harka hedduun argaa jira nama tokkoof tara lammaffaan laannu dubartoonni yoo kan jiran ta'e carraa jalqabaa kenninaaf dubartoonni kan jiran yoo ta'e carraa jalqabaa kenninaaf yoon ta'an immoo dhiirotaaf isin kennu achi kan huccuu magariisa uffattee jirtu tokko harka baaftee jirti gaaffiin bareedaa ta'e yoo deebifame qofa badhaasni jira Akkoo ayiranii. argattee jirti sirrii madhagaa rakkoo ayiranii yookaan immoo afaan saayinsiitiin fooliik asiidii jennee kan waamnudha kanaaf argattee jirti guddaa galatoomi jenna kunis warreen amma deebii deebistan badhaasni keessan kennaan jira waan ta'eef as dhiyaattu gaaffii sadaffaan immoo akkan jalqaba beeksisaa turetti sagantaan chaampis Itoophiyaa keessaa eessaa keessatti hojjetaa jedheen isinitti hime. Sagantaan kun yeroo ammaa yookaan immoo dhaabbanni kun eessatti hojjechaa jira kan jedhu namni deebii guutuu argate ammas badhaafamaa ta'a. Kanaaf tokko harka baasaa jiras bajaajii boodaanii. Aanaa Garsaa, Aanaa Aramaa fi Harar Hiwoot Faanaa. Argatee jira guddaa galatoomi jenna sagantaan chaampis aanaa Haramayaa araddoota 12 aanaa Qarsaa araddoota 24 fi mootummaa naannoo Hararii magaalaa Harkana keessatti hojjechaa jira. Atis badhaasa keenya biraa qabda. Kunoo as tarree galee jira jechuudha badhaasni keessanii. Gaaffiin koo inni xumuraa immoo hawwan yoo garaadha qabaatan rakkoo ayireenii isaan mudatu kanarraati daa'ima fayyaalessa ta'e yookaan immoo daa'ima fayyaa qabu da'uudhaaf maal gochuu qabanii yoo maal godhan rakkoon kun hafuu danda'a kan jedhu haala bareedaan kan deebisetu badhaafama. Ammas hirmaannaan dubartootaa xiqqaadha yoo isaan harka baasan carraa kenninaafi gama duubaatiin harka baasaa jiru natti fakkaata. Harka keessan tolchaati guddisaa ol baasaa. Asiin gama kanaan jira ilaa gama kanaanis harka baasaa jiru. Haa xumuraati waan ta'e. Rakkoo kuduraalee fi muduraalee argatanii nyaachuu kuduraa fi muduraa waan doktorri jedhee hordofanii fudhachuudhaan rakkoo ayiranii kanarraa bilisa ta'uu danda'u sin jedha. Baay'ee hirmaataan keenya gaaffii duras hirmaachaa ture hirmaannaan isaa bareedaa ture ammas deebii deebisee jira guddaa galatoomittiin jenna rakkoowwan akkanaa yoo mudatan akkuma ogeessi fayyaa keenya kaasaa turan egaa baala magariisa kan qaban soorata soorachuu waan ogeessi fayyaa jedhe raawwachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee jira. Kanaafi warreen deebii deebisaa jiran kanaaf harka dhaafii dhufanii badhaasa isaanii fudhatanii hamileedhaan warri deebii deebistan hanga nama furii kottaa isiniin jenna badhaasa keessan fudhattu badhaasni harka dhaafii ammallee harka dhaafii dabareedhaan fudhatu baay'ee namatti tola. Badhaasni keessan kaardii ajaa'ibaa badhaafamtan jirtanii amma isaa himuun hin barbaachisaa? Hamilee akka isaan bakka itti deebanitti hundi isaanii kaardii abbaa 25 badhaafamanii jiru. Kanaaf guddaa galatoomaa jenna. Ergaa gabaabduu tokko dhageessanii waa'ee fayyaa kanaan wal qabatee gareen shubbistoota jaalalaa Harar hanga isaan qophaa'anitti dhaamsa gabaabaa ishiirra siyaamira dhageenya isheen of beeksisteeti ergaa isiniif dabarsiti. Yooni fi hordofii
kaasna deebii hordoffii haadhaa jennee jechuu asitti haati takka garaa qabaattee guunii fi buufata kana dhufte jechuun yoo qabalee 17 kan taatu taate haadha san maqaa abbaa manaa maqaa isii jechuun gaafannee daataa keenya keessatti ni galchina jechuudha. Fakkeenya gisee akkana jennu haadhiidhu yoon fi gaafa garaa qabdu nu biratti kan daataa keenya seentu taate hanga isii dhaltee guyyaa 45 taatu jechuudha. Hordoffii keenya keessa jirti jechuudha. Fakkeenya amma haati san gaafa daataa seentee jirti gaafa isiin dhalageesse gaafa isiin itti tilmaamnee jechuudha. Bilbilaa fi hanga isiin dhaltee guyyaa 45 fakkeenya yoot faanatti dhaluu dandeessi jogolattis dhaluu dandeessi bakka hedduutti dhaluu dandeessi. Asirraan kaatee ilaa hanga qarsaa harmaayaa hanga wataritti illee deessee dhaluu dandeessi jechuudha. Kanaaf hanga kana keessatti ijoollee keenyaa jiru ijoollee wajjin hojjannu gaafas isii hordofnee gaafa isiin dhaltu jechuudha. Daa'ima akkamii dhaltee daa'imni kun fayyaa qabaayii akkamii haalli haatitti jirtu akkamii waan jaamu adda baasuudhaaf sa'aatii 24 keessatti isii argachuu qabna jechuudha. Yoon isii haadhisan sa'aatii 24 keessatti arginu hanga torbee takka keessatti isii arguu qabna jechuudha. Gaafa isiin guyyaa 45 taate illee akkasumatti deebinee isii argine yoon isii buufata kana kan dhufuu baattu taate hanga mana isaanii ga'iniif illee isaan laaluu dandeenya jechuudha. Deebii ammas dhaabbatichi buufata kanarratti koompitara fidee jechuudha. Altaraasaawwanti bilaashittiin asaadhaan jechuudha kaasaa jira. Koompitara qofa osoo hin ta'in waan dhiiga itti ilaalan jechuudha. Hemogloobiinii isaanii hir'ina dhiigaa jechuudha. Sanis ni ilaalla. Meeshaalee hedduu fidee buufata kana keessatti tajaajila kennaa jira jechuudha dhaabbatichi Chaampis. Deebii akkasumatti warra qabalee 17 bichaan maaliif ta'ee kan jedhamu taate dhaabbatichi qabalee lamaan kana akka sumudaatti jechuudha fudhachuudhaan irratti hojjechuu jira. Deebii hammarreessaa jira galmashiiraa soofii kanneen hundinuu koompitara ka'uudhaaf sagantaa goonee fi guyyaa 2 isaanis haasaa jirra jechuudha. Yaa kan nuyi isinitti himuu barbaade galatooma. Guddaa galatoomu ittiin jenna siyaamedha namilee kennaaf hime ammallee hin xiqqaataa kanatti aansuudhaan immoo shaggooyyee isiniif dhiyaachaa jira. Egaa amma isaan qofatu dhiichisu yookaan shubbisa osoo hin taane warreen fedhii qabdan wajjiniin dhiichisuu dandeessanii badhaasa yoo qabaattanis immoo adda isaaniirra akka kaa'uu ni dandeessan jechuudha. Isaan ammas isin bohaarsu isinis shaashaa waliin jechuu dandeessanii affeerraan keenya isinitti darbee jira.